dubbiin shurruu barbaachisuu miti. Lubbuu qonnaan bulaa Oromootii ol lubbuu Daawud Ibsaa naaf hin caaltu. Hoogganni Daawud Ibsaa lubbuun Daawud Ibsaa daa'ima aanaa kiramuu magaalaa Qoqqoffee keessatti daa'ima amata 12 ganda Qoqqoffee keessatti daa'ima amata 12 ajjeefame lubbuun Daawud Ibsaa naaf hin caaltu. Wal qixaanaaf akka namoonni tokko lubbuun eebaluu maalii wal dhibba no. Anaaf daa'ima santu anaaf nugusa kooti. Daa'imni sun borga nama deebi'ee eenyummaa maal ta'a? Nu bakka bu'a. Nugusa biyyattii kanaa kan ta'uu danda'a beektanii nugusa torbaffaa miti malee. It could be the leader of Oromummaa. Leader Oromoo ta'uu danda'a. Leader hawaasa kana garummaa jalaa gara bilisummaa ceebsona. Leader yookiin immoo nafxanyoota Gojjaam irraa nutti asiyaatu tana mataa keessa tumeetiin ofirraa deebisu ta'uu danda'a. Kanaaf hanga yoomii Daawud Ibsaa hanga ammaa waggoota tokko oliif namticha kana ani hoogganuu hin jenne. Guyyaa Jaalmaan Roofaa abbootii gadaatti as rakkaban. Wanna jala sarara beeka. Guyyaa abbootii gadaatti as rakkaban ani kana booda waraana hin qabu jedhee ture. Right? Bakka fayyaa ta'e Jaal Daawud Ibsaa galatoomii jedhee uummanni Oromoollee amaanaa sanarraa fudhatee manguddoo irraa filanii OPD wajjin ta'anii jechuudha. Bosonatti erga dheenyuunfaa Jawaariin fa'aa Baqqalaa Garbaa abbootii gadaa. Tiimni Daawud Ibsaa amma Austraaliyaa irrollee jirtu jechuudha. Ijoolleen yeroo sana kaadiree dhaaba kanaa ta'anii sooshaal miidiyaa kanarra gabbaanii abbaan gadaa wallagga deeme ajjeefamuu qabaa. Wadhaa waan jarri jedhani kun viidiyoon jira. Maal walabummaa gurbattiin jedhamtu sun kan jedha jechuudha. Ajjeefamuu qabaa. Ijoolleen sun nama hedduun isaanii kaadiree Awurooppaa jiru. Ajjeefamuu qabaa abbaan gadaa Oromoo jidduutti araara buusuudhaaf mootummaa fi dhaabni siyaasaa Oromoo ergamuun ajjeefamuu qabaa jedhaa turan. Ajjeefamuu qabaa. Baqqalaa Garbaa Jawaarfaatti galuu hin qabanii achi dhumachuu qabanii ajjeefamuu qabdii jedhaa turan. Ofumaa filannee ergannee diduu waan biraati. Nama ajjeesuun garuu waan biraati. Ofumaa ka'aatii deemaa hooggannummaa isaanii Daawud Ibsaa deemaa dhaqaa galchaa jedhanii erganii booda mootuu akka ajjeefaman irratti labsiin godhamaa ture. Falmaas turre afoo dhaabbachaa turre waan sana. Gurbaan amma yeroo sana abbootiin ganaa ajjeefamuu qaba jedhee dhiifama gaafadhe achi booda illee dubbatee ture. Anatu balleessee nama irratti affeeramnee ana balleessee badii kootee illee ture. Garuu badiin sun achitti hin dhaabbanne. Woboo lama ijaarutu dhufe boodarra. Woboo lama ijaaranii isa kaan ganda isaanii keessa kaahan inni kun ammoo ganda sanarraa achi fagaatee bakka biraatti socho'a. Hubadhaa kan. Woboon lamaa jiraachuun isaa yeroo darbe namni hedduu keessanii galatoom yeroon geessi addaan nu baafteerta. Woboon lama ta'uu hin beeknu hedduun keessan jettanii turtan. Amma garuu adda bahuudhaa miti woboo jalmaarroodhaan hoogganamu kana waggoota lamaa ol hanga Ameerikaa keessatti mataan dhukkubaa ture kana kadhachaa turre. Gadi bahaa saaxilaa. Gadi bahaa warra hegeree jedhamu kana yookaan hegeree yookaan taask foorsiin nu gargaara jedha adda baasaadhaan lafarra harkifatanii erga deebitee jarri kun gaafa baastee waraanni isii cimee uummata Oromoo irraa qawwee isiin hiiksisiistee hubadhaa qawwee hiiksisiisanii Oromoo lafarraa dhumatu gahan. Osoo jalqaba Jaalmaarroon fa'aa gadi bahanii jarri kun nu wajjin hin jirani. Faallaa kenna jiranii maallaqni hegereen guurtullee nu bira hin dhufu osoo jalqaba irraa jedhani. Waggaa lamaan hadhaa osoo jedhani silaadhaa Oromoo waa hedduu qulqullaa'ee jiraachuu. Waa hedduutu qulqullaa'a. Caasaan isaanii kun ammallee hubadhaa. Caasaan amma oosaa keessa jiru kana yoo ilaaltan hedduun isaanii warri oosaa keessatti shiraqatu. Oosaa keessatti hayyuu tokko fi qabee qabu achi qabu caasaa kanaa walitti warra neetworkii qabu. Neetworkii dhabu. Kanaaf Jaal Daawud Ibsaa akka nama tokkootti guyyaa ati hidhamte guyyaa dhaaba kan kee keessaa miseensonni kan kee hidhaman Free Daawud Ibsaa yookiin Jaal Daawud Ibsaa jedhaa turre. Jaal Daawud Ibsaa hooggana keenya jedhaa turre. Ati garuu gurbaa hooggana kiyya siin jedhe. Kan amma uummata Oromoo irraa waggoota 3 darban yookiin 3 darbanii waggoota 3 darbanii qawwee qonnaan bulaa Oromoo irraa hiikaa faannoon Amaaraa fi milishaan naannoo Amaaraa akka fixu goosiise ani hooggansi kiyya isa yoo inni siin jedhu guyyaa tokkollee gadi baatee ani siin hoogganu hin jenneen. Ammoo kaadiroonni keessan biyya alaa kanarra ta'anii maal godhu maallaqa ni gooru hanga danda'an fakkadatti ergu malee sumunii takka maaroodhaaf ergitanii hin beektan. Dhaabni yookiin gareen hegeree jedhamtan keessattuu Minisootaa keessatti asitti magaalaa advokeesii gara hunda gara keessa qabatanii hojjetan isin. Because of that now ummanni Minisootaa mana gale. Waa'ee ummanni Minisootaa maaf mana gale hiriira bahurra. Ummanni Minisootaa waan hojjeturraa wanti duubatti deemaa because ammas shira keessan isin argaa jira ummanni isin keessatti. Ana dabalatee jechuudha. Ana dabalatee hojii advokeesii Oromoo magaalaa kanaa keessa wanti namni gara manaatti deeqee wanti namni ofirraa galaa jiru isintu shiraan deema. Shira xaxxan isinitti maa dhageeffadhaa. Guyyaa alaabaadhaan dhimma alaabaa tokkorra hiriira baanee dhimma alaabaa gaafii gaafannaaniin hooggantoonni kunniin ulee qabatanii itti fiddan olmoos mucaa kan gaafii isin gaafate. Har'a mootuu faqqadaa bosona keessa keessanii ummatuma wallaggaa kan hedduun keessan hoogganni biyya alaa jirtan kun dhugaa jirtu walitti himna.
hedduun keessan hooggantoonni akka biyya alaa kana jirtan dhaaba Daawud Ibsaa hooggan yookiin jaal Daawud Ibsaa hooggan kan inni waggaa 27 hooggansa ta'ee irra taa'e kun yeroo qabsoon garagaraa mormiin garagaraa yeroo irratti ka'u lakki warri mormaa jiran kun gantootaa jedhaa turtan. Last 27 years gantootaa jedhaa turtan. Gandummaa jettan. OPDOtti ergate jettan. Garuu shira isin keessatti xaxxan. Dhukkuma isin keessatti xaxxan har'a gurbaanii tokko isinii gadhiisee jira. Interview godhee mucaan tokko isinii gadi yaasee jira. Amma kana booda maal jetture? What are you going to say? Hordofa waa mucaan sun jedhan mucaa sana attention illee kenneef hin beeku har'a garuu garaa keessaan interview inni nama Uganda keessatti nama dhalataa isaanii jechuudha. Nama dhalataan Wallaggaati. Honestly speaking. Keessa ani Wallaggaan soddaa kooti anaaf. Okay? Soddaadhaan kooti. Iddoo amma ilmi namaa itti duguugamu kana. Iddoo ilmi namaa itti duguugamaa jiru kana miila kootiin keessa deemu. Namaa miti muka isaattu garaan nyaata. Waan biraa isinitti madaqeeffadha. Namaa miti qilxuun aanaa sana keessa jiru. Mukni qilxuun gurguddaan kun achi keessa jiru. Qilxuuleen sun osoo biyya sanatti deebi'ee argee qilxuu sana argaayii kan jedhu hawwa. Garuu uummanni ati keessa deemtee uummata nagayaa, uummata hojii isaa hojjetatu. Uummata sana irratti shirri kun xaxamee ilmi namaa lafarraa halkanii guyyaa yeroo dhumatu waggoota lamaan kana yeroo kan 60, yeroo kan 70, yeroo kan 200 dhumataa jira yeroo siin jedhamu yoo dhageettu nama iddoo sana dhaabbatee miti nama yoo taates dhukkubsa. Nama yoo taates dhukkubsa. Ayyee kan marda haasawa gadi baase kana qajeellotti irraa halaallu. Namtichi hadha interview godhanii fi dhiyeessan kun namticha Ugaandaa ture. Okay? Namtichi kun maal jedhe laal? Abbaa kiyyarraa qawwee fudhatanii jedhe. Miseensa abaa'ooti namichi kun. Abbaa kiyyarraa qawwee fudhatanii jedhe. Hubadhaa. Abbaan koo waan ija hin qabneef ija dhabuu koottu itti yaada ija dhabuu koottu kanaan nagahee qawwee kiyyanarraa fudhachiisee jedhe. Sana booda ji'a tokko hin geenne sammuun isaatu qabee ofii isaatii lubbuun isaa stressii sanaan bahee jedhe lubbuun abbaa kootii jedhee himate. So kana amma walitti naamee dhugaa jirtu haa dubbannu. Osoo namni kun hadha nama Arsii ta'e, osoo namni kun hadha nama Gujii ta'e, osoo namni kun hadha osoo nama Harargee ta'e yookiin nama Tuulamaa ta'e gandummaadhaaf jettan. Gandummaadha jettanii paapellaan isin ittiin maxxansitan lakkoofsa 24 fuutanii taargaan isin kennitaniif taargaa gandummaadha. Har'a eenyu jetture? Eenyu jettu? Har'a jaalmaarroofaatu gadi bahee dhaabni abaa'oo kan jedhamu kan hooggantoonni isaanii digiriidhaa fi doktireetii Ameerikaa keessa teettaniitiin uummata ittiin joonjessaa jirtan kun isin dhukkuba qabdanii isiniin jedhaaran. Dhukkuba kansarii. Qabsoo Oromootiif yookiin abaa'oodhaa fi kansarii nuti isinii jedhaa jiran. Anaa miti kana kan jedhaa jiru. Kansariin isinii jedhaaran. Maal deebisu ture kana? Maal deebiin isin qabdan? Deebiin isin qabdan maali? Qabsoo Oromoo yeroo jeneraal Kamaal Galchuu fa'aatii Eertiraa turte gandummaa Arsooma yookiin Arsoommaadhaa fi maali jettanii gandummaadha jettaniiti. Yeroo namni Arsii tokko dubbatu gandummaa paapellaan isin nama kennite. Amma maali deebiin keessan? Deebiin keessan maali? Deebiin maal isin qabdan maali? Hadha namni qe'ee keessanii dhalate, ganda keessanii dhalate, aanaa keessanii dhalate, shira qabdanii. Isin kaampaanii biizinesaa ijaartanii Uganda keessatti kaampaanii hanganaa tiraaka hanganaa yeroo tiraakii hanga kanaa hoteela hanganaa qabdan. Hojiin keessan daldala, hojiin keessan qabsaawaa Oromoodha. Hidhuudha jaalmaaroo dabalatee shiratti qabuudha jedhee osoo isin kana osoo hadha namichi kun nama naannoo biraa ta'e ni kijibaa jenna lullee si wajjin dhaabbannee. Si wajjin dhaabbannee namichi kun ni kijibaa. Jibbaa Daawud Ibsaa qabuu fi jenna. Jibbaa qabsoo ganamaa hiikaa qabsoo ganamaa waan hin beeknee fi jenna. Amma maal jettume? Dhugamatti Oromoon hundi abaa'oo afoo dhaabbatu. Dhugamatti qabsoo Oromootiif kaayyoo kana hin qabu. Dhugamatti isinuma qofaa. Wayi namnummaan dhaabuma abaa'oo kana qofaa. Qabsoo ganamaa kaayyoo ganamaa kana kabaateetiin deemu. Maal wanti isin godhaartan kun? Daawud Ibsaatii fi abaa'oon Minnesota keessa jirtan. Including because abaa'oon mataan bakka sadi jirtanii dhageeffadhaa. Austraaliyaa, Kaanaadaa fi Minnesota. Mataan Austraaliyaa illee kan jiru akkama isin jettanii miti. Ilma gandaatiin kan xaxame. Kaanaadaan akkasii, Minnesotaan akkasii. Dhugaa jirtu walitti himna. Shururuu wanti isin sodaatan tokko illee hin jiru yeroo keessan isin miti. Abbaa feetan alba'uu dandeessan gadi baatanii irraa eegaltanii. Advokeesiin garagaraa Minnesota keessatti kan cabe. Dhageeffadhaa isinitti hima. Guyyaa seenaa Jimjimoo fa'aatii hojii advokeesii hojjettu maallaqni Minnesota keessatti advokeesii waliin qaban haa kennamuuf kan jedhanii gufuu warri ta'e miseensota keessan. Gufuu asii achi deemtanii maallaqni kan kennamee bitanii gufuu hojii advokeesii Oromoodhaaf dalagamu. Hadhallee yoo kana dalagdu naaf only that advokeesii biraa ijaaru tokkummaadhaan Oromoon tokko ta'ee hojjechuun advokeesii biraa ijaaru.
ijaarame itti gaafatamummaan isinkitti kennama immoo ufduuma gadi deebisu tokkummaa Oromoo irra garaagarummaa Oromoo bal'isu yoo sana baade ammootu uummanni Oromoon jala deemuu didee Oromoon shira jala deemu Oromoon dhugaa jala deemaa hojii jala deemu jaalmaarroo Oromoo wanti jaalataa jiru jaalmaarroon Harargee waan ta'eef miti jaalmaarroon Arsii waan ta'eef miti jaalmaarroon Tuulamaa waan ta'eef miti akka Jawaar Mohaammed hojii qabatamaa hojjetee waan lafarra isin garsiisee that's the only thing why I love jaalmaarroo that's it jaalmaarroodhaaf kabaja addaan qaba fedhu bilisummaa fidu fedhu waan fidu waan fidu nama yooga waan jedhe sana nama murannoo qabu sana hojiidhaan garsiise ka argisan mee garsiisa ka warri jirtan kun maallaqa oli guurtan eessa geessita maallaqa guurtan heelas Oromoon hanga yoomi maqaa qabsoo uummata Oromootiin maallaqni irraa guuramee yeroo hundaa'u asii maallaqni irraa guurama hayyee ergitaniitiin faqqadatti ergitaniitiin faqqadaadhaan qawwee bitatu jettan faqqadaan ammoo maallaqa isin kennitanii mootummaan ni kennaaf gara kaaniin ammootu dhugaa walitti mina dhageeffadha gara kaaniin ammoo qonnaan bulaa Oromoo irraa qawwee hiddachiise qonnaan bulaa Oromoo irraa galgala inni qawwee hiddachiise ganama gojjameen itti yaati gojjameen ajjeesti yoo isin hogganni tokko laalawwadhu waan akka isinitti mina dhageeffadha Abiy Ahmed Oromoo okay Oromoo keessaa Jimma Abiy Ahmed yoo Jimmaaf waa godhuu hin dandeenye aantummaa Jimmaaf qabu qeetti dhalatee guddate keessaa aantummaa uummata Jimmaa yoo hin qabaanne aantummaa Oromoo hin qabaatu yeroon geesseen waldaa sikkoo mandoo keessatti itti gaafatamummaan akka kenname fudhadhee yeroo asii achi iyyee maallaqa walitti guuree uummata beela deemuu qaba yoo jedhe aantummaa waan qabuuf dhageeffadha isin hadha hedduun keessan hoggansi dhaaba kanaa godina tuquu kooti miti godina tuquuf miti hoggansi dhaaba kanaa naannoo amma uummanni itti dhumataa jiru kanarraa baatan naannoo ilmaan Oromoo faannoo Amaaraatii fi milishaa Amaaraatiin itti dhumataa jiru kanarraa gadi baatan bakka biraa irraa hin baane isin achii baatan hedduun keessa amma dura maaliin isin himamaa ture dhugaa walitti aayemnu horroo jedhanii isin itti himaa turan horroo nama 5 nama 6 horroo ayyee galtan yoo horroodhaan yoo aantummaa horroo hin qabaanne isin yoo daa'imni horroo gudubuu yeroo inni wareegamu yeroo inni ilmaan naftanyaatiin lafarraa dhumatu yeroo manguddoon abbaan keessan guyyaa abbaan keessan mana keessaa gadi ba'uu dadhabee mana keessatti isaan isa guban itti gubu guyyaa kana yoo aantummaa keessan hin garsiifne aantummaan isin Oromoodhaaf booda agarsiisuudhaaf deemtan tan maali aantummaa maali agarsiistu maali mee natti hima tell me aantummaa isin Oromoodhaaf qabdan yoo kana dubbate nam feetan gandummaa jedhani aantummaa isin gaafataadhaan gandummaa qabdan isin jedha aantummaa dhiiga namaatti rifataa beekaa incha isne himu kaamamne torbaan guutuu ji'a guutuu mataa irraan nu garagalti oohuu deema sammuun keenya dhugaa isinitti baane sammuun keenya obsee dhooyuu akka finyaadhaa jechuudha abaa'oon uf sirreessuu qabdan abaa'oon uf sirreessuu baannaan yeroo darbee waan jedhaa baanee wadhaa waggaa 2 guutuu guyyaa Paaba'oo ofirraa dhiibdanii ariitan okay Paaba'oo guyyaa Kamaal galchuu gadi bahee rakkoo kanatu jira jedhee yeroo inni dubbatu rakkoo kana maaf dubbate jettanii nullee ulee itti guurannee Kamaalii fi dhaabasaa mana galchine garuu yeroo sana keessatti Kamaal galchuu wanti inni dubbate haqa dubbate dhugaa jirtu isinitti hime haqa jirtu sani garuu osoma agarru yeroo tokko osoma agarru osoo beeknu isin koota abaa'oo nanga kanaa fudhatee kafaa'oo nanga kanaa fudhatee isin ammoo hangana fudhaa yoo jettani koota gandaa hirtani guyyama san isin koota gandaa hirtani koota gandummaa garuu populationii Oromoo yoo laaltan uummata santu eenyuun oli dhugaa isinitti hima silaa koota guddaa kennitan osoo gandummaan isin keessa hin jiraanne dhaabuma kana jechuudha osoo gandummaa of keessaa hin qabaanne yoo tana Daawud Ibsaa aangoorraa maal godha aangoorraa waggaa 27 waggaa 27 aangoo qabatee namni taa'u sirna gadaatitti illee waggaa 8 ol hin deemamu yeroo kana keessa garuu yakki hanga ammaa laalaa gurbaan abaa'oodha kan interview mucaa godhee dhiyeesse miseensa abaa'oo jechuudha yeroo dhiyeessan shira as keessa jiru hunda gadi yaasa waan isin dhugaan daddalaytan namoonni maqaan isaanii Minnesootaa jira jedhamee maqaan dhahame nama iddoo isaa bakka jedhamu Habtaamuu nama jedhamu Soorii Dheeressaa namoota jedhamu even Raajii Guddataa illee maqaa tuqee jira namni kun Raajii ammoo anumatu interview godhaan dhugaa jirtu anumatu interview godhaan inni dhiyeessaan isa dhugaa jirtuu fi haqa jiru kana yoo kan dubbanne yoo ka sodaatanii ummanni dhumataa jiru keessattuu ummata ganda Raajiin itti dhalate keessaa because isaantu maqaa tuqee anaa miti listii kana tuqe inni biraa ammas warra achi keessaa Haayiluu jedhee I think Haayiluun illee kan Minnesootaa jiru kana fakkaata ol jirraallee jedhee I don't know ol jirraa kanaan hin beeku raggaasaa ol jirraati kan beeku inni ammootu Ugaandaadhaan natti hin fakkaatu gara biyya Jarman irraa dhufe
I don't know. Namoonni kun Minnesota keessa jiranii shira taphaa jirtanii jedhanii sitti bareedan. Come out and speak up. Gadi ba'aa dubbadha. Cal'istanii namni kuni seexaanni tokko laala seexaanni tokko abaa'otu nu hooggana osoo inni jedhu. Abaa'oon lakki seexaana kana ani hoogganutti hin jiru. Yoo jedhee of defend malee seexaanicha san ka hoogganaa jiru abaa'oon. Abaa'oon ammootu yoo saba kana kan bilisummaa saba kanaa barbaadu taate qawwee irraa hiikuun qabu. Dubbiin eessatti na deebisti beektanii 2016 2015 tan jecha jaal daawud ibsaatti nama deebisti. 2015 jaal daawud ibsaa maal jedhe? Nuti yoo Itoophiyaa keessa galleetiin lolaana banne Itoophiyaan akka Sooriyaa taatii jedhe. What is the condition of Ethiopia right now? Maal irratti Itoophiyaan maal irratti meenaa hima? Condition Itoophiyaa amma maal irra jirti? Kan hambisuudhaaf ammoo Oromoo irraa waraanni isatu na ajaja inni siin jedhe qawwee hiikachuu qonnaan bulaa irraa qawwee hiikuu qaba. Amaarri qawwee yeroo halkanii guyyaa hidhatu. Qonnaan bulaan Oromoo dargaggeessi Oromoo ammoo yoo qawween irraa hiikamu. Ameerikaa keessatti ammoo qawwee woboodhaaf binna jettanii maallaqa yoo guurtan wanti kuni maal fakkaataadha? Maal fakkaata? Gorsitoota keessatti ijoollee hodhatan abar. Rakkoon keessan warri isin gorsu warra oosaati. Warri oosaa keessa jirtan jaalattanii jibbitanis. If you can defend yourself, defend yourself. Isin namoonni tokko maal jedhameettani? Yeroo geesse ati riisarchii maal barreessa? Aboo riisarchii isaan barreessanii miti hojiin lafarratti dalage saba kootiif dalage dachaa 10 barreeffama isaanii caala. Dachaa 10 maal kijiban isaa? Digirii bara eenyullee ni fudhata. Digirii ammaamo qumbursoon illee biyyaan illee qumbursoon altii jedha Oromoon yoo mammaako. Digirii zamana kana waan ulfaatu miti abeera obboleessoo. PhD illee waan ulfaatu miti. Ijjas koomitiimentii qomas gaafata. Sammuu PhD ittiin qabaatan dhabuudhaa miti. Saba of keetiif dubbachuu jechuun. Shira xaxamaa jiru kana dhoorguu yoo dandeettan silaa kana oosaa ka barbaadu. Garaagarummaa laal oosaa maal jedhaa tureen torban dabre. Yoo dandeettan woboodhaa fi abaa'oo araarsaa. Oosaan yookiin ammoo riisarchiin rakkoo kana hiikuu hin dandeenye riisarchii miti. It's not action research. Nuti saayintistiidhaa miti siyaasaan Oromoodhaa. Kan barbaadu Oromoo wanti Oromoon barbaadaa jiru rakkoo isaan jidduu jiru garaagarummaa kana fixatee tokko mee laga ce'uudha. Akka madeemamaa jiru kanatti abaa'oon illee yookiin jaalmarroodhaan kan hoogganamu gaarii bahee ifatti isin gufuu qabsoo keenyaati isiniin jedheera. Isin diina keenyaa isiniin jedhee jira. You are so quiet. Een callistan afaan qabattan lugaamattan waggaa lamaan kana guyyaa tokkollee faqqadaa hoogganaa hin jirru hin jenne. So itti gaafatamummaa seenaas fudhattu. Itti gaafatamummaa seenaa fudhattu. Ummata qonnaan bulaa Wallaggaa kan dhumate kana it will be written. Akka seenaa Oromoo keessatti akkuma miliinik ummata Oromoo fichisiise isin ammoo ummanni Oromoo akka dhumatu qopheessitan. Inni qopheessitan doorsitanii jechuudha. Qopheessitan maal haala mijeessitaniif jechuudha. Haala akkam gootanii mijeessitan tolchitanii jechuudha. Tolchitanii ulee isaan qaban harkaa guuranii kana booda deemii warra qawwee qabateetiin as deemu afoo dhaabbadhu. What does it mean? Kana namni sammuu qabu akkamii wallaala? Kana gadi ba'aa yookaan baadi ba'aatii jaal faqqadee namicha jettan kana wajjin nuti hin jirru. Maallaqallee itti erginee hin beeknu. Itti erguufillee hin deemnu. Namichi kun maqaa keenya nu balleessadha. Gadi ba'aa dubbadhaa yookaan? Gadi ba'aa dubbadhaa. Ummanni Wallaggaa ammoo qe'ee keessan qulqulleessaa. Dhugaa walitti himna. Ummanni Wallaggaa qe'ee keessan qulqulleessaa. Kana booda abbaan fedhe yoo sitti dhufee qawwee kan kee hiikkadhu jedhe mataa isaa dhahi lafa buusi. Achi booda du'i. Because Oromoodha jettee woboodhaan natti dhufe jettee laalu badhu kana sirriitti hima abbaa fedhe haa ta'u of eeggannoo barbaachisu gochuun barbaachisaadha. Woboodhaan natti dhufe jettee koottu mana seenii jettee nyaata nyaachiftaati. Aanan obaastaati. Biddeena kennitaafati. Qabsaawaa anaaf jecha baqaqii boraa baatee jettee anaaf jecha garaa bullaa naa bula jettee anaaf jecha kofoo fi kophee miidhee hin qabu jettee jarri garuu viidiyoo irraa mindaa olaanaa qabdi. Isaan bafaqqadaan hoogganu. Dhugaa jirtu walitti himna. Mindaa guddaan kan isaanii bahaa jiru mootummaa irraa. Dubbadhaa jennee dadhabne warra woboo jaalmarroon hoogganu waan kana shira kana baasaa. Public ifa godhaa. Namni irraa dubbatamu dhabamee ilmi namaa har'aa miti wanti kiramuu keessatti raawwatamaatiin ture hanga giddaan bahutti ka amma dheengaddaa magaalaa Agamsaa keessatti raawwatame kun hundi isaaniitu waan cal'isaniif. Amma yoo nuti wal nyaanne uummanni Oromoo gara biraa deema noo dhugaa jirtu walitti himanii uummata karaa yeroo jalqaba osoo lafti namatti hin dhiine dafaniitii waan kana sirreessuutu barbaachisaa ture. Sirreessuu dadhabuun keessan jalqaba irraa waggoota 3 arfanadhaa itti cal'isuun keessan kisaaraa kanaan Oromoo itti gaafatamtu sinillee itti sheen of ta'uu xiqqaatee xiqqaate. Shira xaxamu osoo agartan lakki nuti walitti hin dubbannu.
jarri kun achi garagaltee diinaaf of course diinaaf kennuun kamaaliiti. Kaabineen yookiin ammoo central committee ABO'dhaa bar namni jahaa buutee aangoo OPDO irraa fudhattee aangoo OPDO irraa nyaataa what are you guys talking? Kanaaf last minute laala amma kaadiroonni woboollee kaadiroonni ABO'ollee afaan qabadhaa afaan keessan qabadha dalagaa qofa dalagaa keessattuu warri amma ABO'dha ofiin jetteen kaadireen ABO'dha ofiin jetteen marroo maqaa balleessinee fakkadaan diffeendi goonaa fakkadaan kanan goone jettaniitiin hojii kaadirummaa keessaniin warri asii achi fidan zip your mouth zip cufadha afaan keessan isini kolkolleen ummata Oromoodhaan hanganaan gahe Oromoo Wallagga akka salphatu kan godhe Gojjamee mataa irratti akka fincooftu kan godhe isini Oromoo naannoo biraati miti dhageeffadhaa Oromoo godina biraati miti Oromoon godina biraa dhugaa jirtu adda isinitti hima Oromoon godina biraa maaliif ummata Wallaggaatiif dirmachuun dadhabame waggoota arfan maaf dirmannaan sun dhabe because of shira ABO keessa jiru shira ABO keessa jiru kan asmaraa yeroo ta'etan naannoo biraa irratti ijoolleen dhalatan ijoolleen Tuulamaa himannaa guddaa dhiyeessaa turan Arsiin himannaa guddaa dhiyeessaa turan garuu san hundaa bira dabarre shira xaxaa jirtanii shira kana dhiisaa dhamee guyyaa ummata Wallaggaa irratti ABO't kaasaa'ee Wallagga deeme Wallaggi na ajjeesa guyyaa Wallagga na ajjeesa immoo Jimmaa fi Wallaggi takka deeqee hin ta'u guyyaa jiru ummanni isin laalee shira kaleessa isin asmara isin beekaniif shira kaleessa bosona beekamtaniin sababa shira sanaa kan dubbatamaa ture kan nutillee dhaga'aa ture kanan nurra dalagame kanan nurra dalagame kanan nurra dalagame namni maal hardhallee kunoo miseensa keessattuu gadi bahee dubbata kaleessallee garee keessattuu isin irraa fottoqeet gale dhageeffadhaa dhugaa wanti himna namichi hoogganaan ABO kan ture kuni kamma biyya galeetiin alaabaa Itoophiyaatiin awwaalame walii galtan qaacaaf ABO walii galte qaacaaf ABO walii galte guyyaa dhaabbilee siyaasaa walii galchina jennu adda fottomte hoogganni qaacaa rabbi isaa araaramu inni amma bakka dhugaa jira hoogganni ABO Daawuduma Ibsaa amma jiru kan walii galan jedhamee booda mootu guyyaa sila dhaabbileen heddumina walii galan adda fottoqan ammoo achoo garagalan maal godhu biheera sabooti nuti federaalizimii afuufnaa jedhaniiti alagaa wajjin walii galtu kan Baataa walii galtu Somaalee walii galtu Sidaamaa walii galtu Tigree walii galtu kan waliin hin galle hin jiru garuu Oromoodhaa when it comes to Oromo walii galuun isin dhukkuba jaaladhaa kan qaacaan waggaa 2014 nu gadhaa 2015 hanga 16 waliin hojjetanii 16 adda bahan yeroo 16 jarra adda baatu kana garuu hanga galgala jarri guyyaa jarra adda baatu hin dhaabbileen siyaasaa biroo Oromoo Minnesota keessa walii galan jedhamee marii irra ture adda deeman waay dhukkubni eessa jira dhukkubni qabsoo Oromoo eessa jira waan feetan fidaa kana booda isin wajjin mataan hawaasa Oromoo kan Oromoo miliyoona 50 dhukkubsachuu hin qabu lubbuun oliin baati malee gadiin hin baatu hin jiru lubbuun asii ol baati malee gadiin hin baatu maali hanga yoomii dhala waggaa dabre lamaan darbe maal jedhu Pabaa Oqilee darbineeti dhaabni siyaasaa Oromoon qabu ABO'dhaa fi KFO jedha abbaani where are you guys amma eessa daree ABO'n sun kan badheen gaddaa Oromoon addunyaa hundarra ABO'n dhaaba kooti ABO'n kiyya jedhe sun hadda yoo namni isin hooggantan Oromoo irraa qawwee hiikee amaarri Oromoo akka lafarraa duguugu taasisu eessa jirtan isin hin jenna kana booda can I say ABO is my political party Daawud Ibsaa hooggansa kiyya ni jedhaa kana booda firii Daawud Ibsaa jechuuf deemaa yeroo geesseen kana booda abadan haram kana booda dhageeffadhaa isinitti hima haram jechuun foon booyyeetti hin deebi'an durallee miseensa keessan hin turre Oromoo waan taataniif akka Oromootti waan miidhamtaniif isin cinaa dhaabbanni mataa isin yoo ol qabattan Oromoon tun yoo dhaabni kunniin lamaanuu walii gala Oromoon salphina keessaanii baha jennee isin wajjin dhaabbanni garuu hin beekne isin san hin beekne san hubachuu hin dandeenye daran fittanii wama Oromoo jiru hundaa yoo isin keessaa mul'achuu baattan yoo isin control gochuu baattan namuu keessaa ariitanii dhiibdanii ariitan everywhere beekna Minnesota illee waan godhaa jirtan but walitti hin dhiisnu trust me walitti hin dhiisnu ol abadan maal gochuu OPDO mormina yoo akkana taatan taate yoo ka isin Oromoo irraa qawwee hiiktanii Oromoo amaarri akka fixu haala mijeessitan taate waan kana yoo hin balaaleffanne taate nama kana hoogganuu qabuu keessa waggoota lamaa oliif miidiyaa irra argamichi kun dubbata kan hin dubbanne yoo taate maal gochuu OPDO balaaleffanna nuti
What is the reason? Tell me, convince na goda why I have to oppose Opidios. Ma Opidio oppose goda. Ma Opidio oppose goda. Na yi ame namni kana na ana himu jira. Yeron gesse Opidio dina goda te want inni red duluf mali. Yo wujin kesan garaagarummaa isaanii hin qaban. Oromoon hiree isaattu kana jennee abdii muratee ilmi namaa mana galchuu akka amma uummata Minnesota abdii murachiistanii mana galchitan. Hoggansi keessan bare waggoota lamaa fi dhugaa walitti himna. Protesti Ameerikaa keessan gore keessatti warri Minnesota jirtan hoggansa abaa obare maa jedhaa turtan. Hiriira nagaa bahuun nun fayyaduu jedhaa turtanii barnuun. Oromoon qawwee qabachuu qaba. Qawwee hiikkan Oromoo irraa. On the other side asitti kan hojjettanii fi biyyatti kan hojjettan faallaa nutti ta'e dhiiroo. Faallaa. Why? Ma faallaa dalaytu. Ma hojii seexanaa dalaytu. Ma hojii namaa hin dalayne. Ma hojii Oromummaa qabdu hin dalayne. Oromoon gadi bahee daawoo ibsaa kana booda Oromoo bakka hin buutu. Laalaa baddaa. Bara isaan Eertiratti Jeneraal Kamaal Galchuu waliin daban laafii dalageen ture. Koloneel Gammachuu Ayyaa Gammachuu eenyu ka Opiidiyoo ta'e kun. Ka Opiidiyoo ta'e kana naa himaa. Abbaba. Achi bahanii miidiyaa irratti dhufanii himannaan isaan daawoo ibsaa himatan. Asmaratti kana duraan ga'e kan jedhan amanuullee dadhabnu namoonni kun rakkatan jennee gargaara. Garuu dhibbatti waan isaan jedhaa turan sana hin amanne. Dhugaa walitti himna. Hin amanne. Hin amanne dhibbatti. Garuu namoonni kun akka Oromootiin dararamanii dararaa kana nurra gahe. Waraana mootummaa TPLF cabsinee Eertiraa guyyaa seen Eertiraa illee dhannee ni lolla jennaan loluu hin dandeettan asuma taa'anuun jedhanii jedhan. So wanti amma godhaa jiran wanti amma deemaa jiru. So yeroo san keessatti wanti Jeneraal Kamaal Galchuufaa himan wanti Abbabaa Garasuufaa himan 100% dhugaadha. 100% shakkii takka irraa hin qabu. Hin qabu shakkii takka. You guys are right. Afaan keessan cufattanii deebii saba kanaaf hin deebisan tuffii isin sabaa qabdan agarsiisaa bara. Tuffii yeroo namtichi kun gadi bahee hoggansa kiyya daawuu ibsaati jedhu tuffii isaaniif qabdan irraa kan ka'e deebii takka deebisuu hin dandeenye. Deebii takka. Mee gadi bayaa warri Minnesota jirtan warri maqaan keessan dhahame warri maqaa keessan dhahame iddoo isaa namichi jedhamtu anis hin beeku. Habtaamuu namichi jedhamu soorii namichi jedhamtu. Haayiluu ol jirra. Namoonni maqaa keessan miseensi keessan har'a miidiyaa irratti gadi baase sun gadi bahaati dubbadha. Gadi bahaa dubbadha. Shira dhaabaa. Dantaa mataa keessaniitiif dhiisaa fi dantaa miliyoona 40, miliyoona 50, miliyoona 60 dachii Oromiyaa sana jala deema. Yoo isin aangoo qabattan malee Oromiyaan hin bilisoomtu. Guyyaa tokko hiriyaan kiyya tokko itti afaan waa jedhe. Anis waa jedhee ture waan kana. Honestly speaking aktivistoonni Oromoo waliin deemuun barbaachisaa. Keessa aktivistoonni Oromoo waliin hojjetaa ture dantaa ofii kan qaban osoo hin taane dantaa sabaa irratti hojjetaa ture. Dantaa saba guyyaa tokkollee namni tokkotti aktivistoota Oromoo waliin hojjetaa baane keessa ani biyya galee kana ta'a kan jedhu jiru. Hatta garuu sababa shira keessaniitiin ijoolleen aktivistoota miidiyaa kana irra turan hundi isaaniitu shiruma keessan dadhabdee mana galte obboleessoo. Xaaxama bakka xaaxama achi keessaa gadi bahu kana dadhabanii namuu abdii kutatee waan jedhu wallaalee mana gala. Dhumatti bakka sababa eenyuti dhaabbilee siyaasaatiif jechuudha. Sababa dhaabbilee siyaasaatiif. Amma boru ganama Minnesota dhiyochanii bara. Wacaa bultan hirriba dhabdan takka takkaan akka amma warri Ugaandaattu isin baaseemi. Hadha namichi Ugaandaa irraa isin gadi dhiiseemi. Kana booda nuti asii gadi yaasa. Hooggantoonni dhaaba kana keessa jirtan yoo kaa gadi bahaa ufima. Yoo kaa shira xaxaa jirtan dhaaba. San ta'uu baannaani we are not gonna go together. I'm honestly speaking guyyaa Amaarri maqaa Abiy Ahmediitiin gadi bahee Oromoo gaallaa jedheen warrabsu namni tokko na bira dhaabbatee ana wajjin Amaara sana defend kanarraa godhin ture. Dhugaa walitti himna. I defended Oromummaa koo defend gochuudhaaf Amaara sana afoo dhaabbate. Oromummaa kootiif. Har'allee taanaan abbaa feete ta'e ati Oromoodha. Jeneraal Kamaal Galchuu guyyaa inni Jeneraal Kamaal Galchuu badii inni balleesse takkitti qofa ture yeroo san keessa. Wanti inni dubbate tokkollee dogongora hin qabu. Dhugaa isinitti maal? Takka dogongora hin qabu. Wanti inni balleesse maal yeroo sanatti miidiyaa OPDO fi yookiin ammoo miidiyaa biraa irra dhabu. Sana qofa. Sana qofa. Achi asii olaallee garuu maarroonillee miidiyaa Oromoo jibbaa Oromootiin guutame irra dhaqee dubbateera. Kana booda Oromoon miidiyaa tokko irra dhaqee miidiyaa Tigree irra dhaqee jettanii amma hayyoota Oromoodhaa kan miidiyaa Tigree irra fayyadamanii haasawaa jiru. Jarru miidiyaa Tigree irraa hin buune bara. Jeneraal Kamaal Galchuu gaazexaatiya OBN irra dhufteedhaaf irra duulaa baate. Hubadhaa. Jaalmaarroon illee ani hin morme guyyaa Jaalmaarroon miidiyaa
reediyoo yeroo irratti dhufu ani marmee ture. Ta'uu hin qabu. Miidiyaan Oromoo jira. Miidiyaa Oromoo irra dhufee rakkoo Oromoo osoo hime bareedaadha kan jedhu ture. Faqqada Abdiisaa kan bobbaasee Jaal Daawudii miti PPdha jettanii. Dhaggeeffadha. Dubbiin jirtu maal isee? Daawud Ibsaa takkaahuu ABO'n gadi bahee probably Daawud Ibsaa yeroo inni dubbatu haalli isaaf hin mijoofne ta'uu danda'a. Yeroo sana. Okay? Loojii takka badhaa. Yeroo sana. Daawud Ibsaa wanti inni Oromoodhaan jedhe ABO kennee jiraan uummata Oromootti jedhe. Kana namni waa akkatu hin jiru. Galatoomi jedhee nama harka dhahee fi nu dabalatee jechuudha. Uummata Oromootti waan inni kenne Oromoon akka gootu haa gootu jenneen. PP'n Faqqadaa harka keessaa qabaachuu dandeetti. PP waliin hojjetaa jira. Silaa hoo akkamittiin hojjenne? Namni Oromoo irraa dhaqee galgala qawwee inni Oromoo irraa hiikee ganama Oromoo Amaarri itti duuleetiin lafarraa fixuun clearly dalagaa beekamaadha. Garuu sanii miti dubbiin ABO sanii miti. Warri ABO'dhaaf hin jettan miidiyaa irratti gaadii bahee namtichi kun ani hooggansi kiyya jedhe. Jala sarara qabadhaa kan isin agartu lemmi clear. Hooggansi kiyya isa ajaja isarraan fudhaa jedhee dubbate. Nyan opposing namni godhan jiru. Namni ABO'dha jedhamu tokko kan Minnesota, Canada, Australia irraa namnummaan tokko gadi bahee defend godhan jiru. That is what that is what is missing. Amma defend gochuu hin dandeettanii beekaa kana booda. It is missing completely. Sila maaf akka callistan isintu beeka. Maaf akka callistan waggoota kana guutuu yoo isin yoo ganne maaf callifame. Not only that, ani personally kan beeku isinitti maa dhaggeeffadha. Ijoolleen personally kan beeku jechuudha. Ijoolleen kaadiree Daawud Ibsaa, ABO Daawud Ibsaatiin hoogganamu kaadireen sun jechuudha. Kaadiroonni Awurooppaa jiran Jaalmarroo faallaa isaa akka deemaa turan, Jaalmarroon akka Faqqadaa irratti yakka dalaguudhaaf deemu, Jaalmarroo osoo hin taane isaan deeggaran ammoo Faqqadaa akka ta'e kaadiroonni dhaaba kana jala jiran Awurooppaa kan jiran takka lama sadii maqaa isinii himuu danda'a. Takka lama sadii jedhee. Gaas ana wajjin dubbatanii waan jiraniif jechuudha. Waan natti mammalee waan isaan godhan natti kan dubbisanii kan jedhan. Waakkachuu hin danda'amu kun. Maaf hin waakkatinaa? Maaf diffeen dhufin godhinaa? Maaf diffeen dhufin godhinaa yeroo sana? Kanaaf Oromoon laalaa hubadhaa. Oromoon jarrumaan kun mee maalaala? Kaadireemmaan kunniin yeroo darbe Jawaar Faatii biyya alaa dhufanii Jawaar Faatii karaa nagahaatiin waraana nu barbaachisu yeroo isaan jedhan waan woboo Jaalmarroon deeggaru Jaalmarroon hoogganu kana deeggaran fakkaatanii Jawaarii irratti warri duula banaa ba'e kaadiroota as jala turanii. Dhugaa isinitti maal? More of jechuudha. Idin kuwwan illee haa jiraatanii garuu kaadiree mana kana jala turtan wal beekna moo hin beeknu isaa? Wal beekna bardiiroo. Wal beekna. Kaadiroonni mana kana jala turtan Jawaar Muhammad irratti olola oofaa warri ture. Kafaa irratti olola warri oofaa ture. Kaadhiibin namoota quuqama dhugamatti woboo dhugaatiif qaban yookiin Jaalmarroo fa hoogganan osoo hin taane warruma dhaaba kana jala jiran. Walgahii hin dhufne bar maal lakkaan keessa maa dhugaa jiru walitti himne jibbaa irraa kan ka'e. Walgahii majaraatu dhuftanii gaafiyyuu gaafachuuf hin dhufne. Walakkaan isaanii koottaa waan kanaa yoo hin hojjannettan ni harkifattanii didden. Yeroon keessan dhugaa jirtu isinitti hima takka takka wal beekna waan ta'eef jechuudha. Kanaafi salphina kana jalaa dhaaba kana baastanii dhaabni kun atli sarvaayiv gochuu danda'a taanaani dhigaa isaaf tuwwekaa. Otherwise dhaaba kana ajjeesaa jirtanii kaayyoo ganamaa osoo jettan shira ganamaa isiniin jedhuu deema Oromoon beeka. Shira ganamaa shira bare uf duuba yoo deebineet hin laalle jaarraa abbaa gadaa faati bar ABO hundeessaniit ABO keessaa osoo dhiibaman AFLoo ta'aniitiin hafan. Malee jaarraa abbaa gadaa AFLoo ijaaruudhaaf miti qawwee qabatee kan manaa bahe. Jeneraal Waaqoo Guutuufaati warri jalqaba qawweedhaan Amaara isin qawwee Oromoo harkaa guurtan kana kan zamana san jechuun Amaarri hin du'u qawween Amaaraan ajjeestu Amaarri sibiilli hin dha'u zamana jedhamutti jechuudha. Qawweedhaanii Amaara ajjeesuun xiyyaara buusu qawwee qoomoo xabbi keenya seedamuun kan warra barsiise santu ABO'tti hin makamin. Silaa jaratu ABO ta'a.
jarri kun abaa omaa wanti ta'uu isaan hafanii shirma dhaaba keessa kana keessa jiru. Kanaaf of qulqulleessaa, of miicaa, xurii of keessaa baasaa, of qoradhuu hin beektan, ceepha'uu hin beektan. Laala hanqinni keessa maali? Yoo namni rakkoo tokko isinitti hime namicha san dhabamsiisuu hojjettan. Nama sana dhabamsiisu, nama sana maqaa isaa xureessu, maqaa balleessu kana wanta irratti dalagan. Gareen keessanii hedduun garee keessanii jalqaba kilabawusiin tokko eegalamee ture. Guyyaa kilabawusiin eegalamu kilabawusii fuutaniituma warri paaltookii godhee isinuma bar. Olola bakka achi keessatti illee ololumaa namoonni gurguddaan ani hawwaa ture. Amma namoonni kun waan homaa waa'ee nama tokkoo namoota dhuunfaati achi keessa kaasaa ture. Amma kiliirli ummatuma keessaa dhalattanii baatan. Keessatti salphinni keessan ummata keessan ficcisiistanii ummanni keessan ofirraa dubbataa haramu. Kana booda it's a dead indeed oftanii jirtan. Dead end. Kanaafi survival wanti isin gochuu dandeettani osoo ummanni Oromoo diasporaan dhaabni nuti qabnu lama. Abaa'oodhaa fi kafaa'oodha. Even woboo iyyuu hin jenne bara. Woboo abaa'oo horii jedhamu kana woboo jennee ilaalaa jirru. Beekaa. Abaa'oo woboo jaalmaarroo jedhu kun dhaaballee. Beekaa kan jala sarara beekaa. Abaa'oo woboon dhaaballee waraanallee. Lakkii isin maal jedhanii ture miti. Gadi qabuuf jara kana dhugaa isinitti himaa. Jalba kana jala qabnee Oromoon tokko taati jechuudhaaf. Hayyoon Oromoo kun gadi qabaat ture. Woboon maal jedhamaa ture? Damee dippiloomaasii damee siyaasaa hin qabu. Maal gochuudhaaf? Ofii damee siyaasaatti ta'uudhaaf. Ofii damee siyaasaatti ta'uudhaaf bara ala ta'anii. Garuu namoonni sunni maal shira xaxanii booda siyaasaa irratti shira xaxanii dippiloomaasii Oromoo ni ajjeesanii Oromoon gargar fagaataa eenyumee Oromoon dhugumatti ani hooggantoota kana wajjin kana booda hojjechuudhaaf deemu. Eenyu dhugumatti namni Oromoo irraa qawwee hiikee Oromoo ajjeesise wajjin namni dalaguudhaaf deemu maraataadha. Yaa jara keenya mee waan akka isinitti himu. Bari Shimallis Abdiisaa bara baadiyyaatti deeman maal jedhe qawwee kee wala walii jedheen. Meeshaa kee wala walii qe'ee kan keetti dhufee jedhe malee Shimallis Abdiisaatu amma meeshaa kana nu barbaachisaa meeshaa kana guyyaa bilisoomne isin deebisnaa jedhee qonnaan bulaa Oromoo fi uummata Oromoo irraa hin guurre bara. Sanuu qe'ee waraabessi ciisutti jechuudha. Qe'ee waraabessatti ulee Oromoo harkaa hin fuune Shimallis Abdiisaa maa dhugaa jirtu dubbanne. Intallisne miidiyaa kanarraa wanti fagaannee fi dhugaa yoo dubbanne Oromoon dhugaa tana dhugatti fudhatu osoo dhugatti liqimsine osoo namni yoo tokko waa dubbatu lakkii gandummaadhaa fi sadii sanarra dula osoo jedhu namnuma har'a garuu wanti dubbannuuf iddoon galteen hamtuun itti galte tun osoo arsii keessa taate laalaa waddaa galteen tun osoo arsii keessa taate gandummaadhaaf akka saasofti ijoolleen tun jette osoo harargee taate gandummaadha jette har'a garuu wallagga keessatti abaa'oo Minesootaa jirtu kan hooggantu ammoo dhalataa naannoo kanaati jaalattanii hibbitanillee you are the one itti gaafatamtu seenaan guyyaa gootota Oromoo kabajjan fakkeenyaaf akkam gootanii kana goota isin Oromoo irraa namni maqaa keessan dhaatee isintu na hooggana jedhee kiliirli maarii kardi jira dhokkaa akka tunne iwwa akkatina kana dhaqaa gaafadha gurbaa maraataa keessan san gurbaa maraataa san dhaqaa gaafadha isa interview godhee baasaa dhageeffadha bajatallee kan nu kennu hoogganallee ajajallee kan fudhannu hoogganni keenya Finfinnee irra jira jedhee isinitti himeen amma mochi garagaltanii OPDO no Abaa'oon look nuti namoonni walabata probably maarroon faati waan fedha jiru maarroon nuyi akkas jedhaan jiru maarroon faati nu kan jedhaa jirtu warri bosona jiru kan jedhaa jiru namicha faqqadaa jedhamu kan ijaare mootummaa fi isinii jedhee isinitti maara warra diiyaaspooraa ala jirtan kana of qulqulleessaa kaa ajaaksii barbaadaa of miicaa saba kanaaf onnee mee of kennaa tooyfadhaa irraa garagalaa a'uuzu billaahi jedhaa jedhame dhugaa isinitti hima jedha garagalaa gara ummata keessanitti ummanni koo maaliif kana naan jedha of laala hadhaa miti borullee itti gaafatamu borullee asitti miti beeka dachii gadi buutanillee shirri kun hanga asirratti sabni kun dhiifama isiniif hin godhinitti sabni kun bilaashaan akkana dhumata taanaaniin itti gaafatamtu borullee fuula rabbitittis itti gaafatamtu maaf hin sirreeffanne of sirreessaa isiniin jedhamaa jira gorsi isinii kennamu hin dhageettanii beekaan isin malee hin jiru because PhD kudhan qabdan. PhD rakkoo hiikuu hin dandeenye. Namicha amma deengadda mucatti fiige humnaan fiige suni PhD political science doctor a doctor of PhD darga nama tokko gaafii gaafate humnaan itti fiige. Nonsense. Barumsa akkana kun maqlee seenuu qaba. The education that doesn't change the behavior of individuals, the behavior of human being is not education. Okay? Maal
political science and international relations PhD qaba. Guyyaa aangoon argamte yes ambassador Amerikaa ta'uudhaaf of qopheessuu qofa. Let me tell you this. Oromoo kiyya dhageeffadhaana. Anaaf ambassadorri koo qonnaan bulaa kooti. Isi Mallas Zeenaawii anama sammuu wanti Mallas Zeenaawii dur hojjetaa turte amma naa galteedha. Dhugaa isinitti hima. Wanti Mallas Zeenaawii dur jedhe amma naa galte. Waan tokko tokko ilaalu.